sagalee kana keessatti Yesuus mootummaan Waaqayyoo yoom akka dhufe warra Fariisotaatiin gaafatamee deebii isaaniif deebise. Mootummaan Waaqayyoo milikitaan himamee hin dhufu. Kadhanna Waaqayyoon sagalee kanarratti ka Waaqayyoo hiikee nutti dubbatu. Ati guddaadha, ati jabaadha yaa Waaqayyo. Jabinni kee tilmaama hin qabu, guddummaan kees tilmaama hin qabu. Waaqa amma jettu geessu waaqa akka dubbii keetii jirtu. Dubbattee waan dinqisiisaa gochuu kan dandeessu Waaqayyo. Galataa fi ulfina kabaja guutuu sii kennina, bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Nagaa keenya ati, fayyina keenya ati, boqonnaa keenya ati, aragalfii keenya ati Yesuus, galanni siif haa ta'u. Kan akka keen jiru. Kan akka keen jiru, kan akka keen jiru, bara baraan maqaan kee ulfaatu. Utuu si galateeffannu immoo si kadhanna, hundumti keenya qulqulluu ta'uu barbaanna, ati nu qulqulleessi. Wanti ulfina keef hin taane, wanti garaa keetti hin tolle jireenya keenya kanarraa dhiqamee abadu. Garaan keenya, sammuun keenya, qalbiin keenya hundumtu dhiiga keetiin qulqulluu haa ta'u. Arrabni keenya, afaan keenya hundumtu dhiiga keetiin qulqulluu haa ta'u. Raamannoo zandara namakla haba goyya sediyaa tooma gaatiyaa. Yesuus ati nu qulqulleessi dhiiga keetiin. Sammuun keenya, garaan keenya, qalbiin keenya siidha qulqullaa'u gooftaa. Egaa nu qulqulleessite immoo sanyii isa waaqarraa nutti facaasi. Wanti ulfina keef hin taane, wanti garaa keetti hin tolle dhaloota kana keessaa gubatee habbadu. Mirga kee bal'ifadhu siifan kadhadha. Namoonni nagaa dhabdanii jirtan, namoonni dhukkubsattanii illee jirtan, ana hojii Waaqayyoon kadhadhaa isiniifan kadhadha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin humni nama nyaatu, humni nama dhiphisu, humni nama gidirsu, hojiin seexanaa, hojiin diinaa Yesuus sibirraa ifadheera. Maqaa Yesuusiin sammuu dhaloota kanaa keessa harukutamu. Laphee dhaloota kanaa keessa harukutamu. Garaa namoota kanaa keessa harukutamu. Garaacha isaaniirraa harukutamu. Yesuus ifadheera maqaa Yesuusiin. Lafatti sagaleen kun dhaga'amaa jirutti, gurra sagalee kana dhaggeeffataa jiru sin kadhadha. Maqaa Yesuusiin jireenyi isaanii hiikamaa ta'u. Dhukkuba kana keessaa bal'eesseera. Waraansa kana keessaa buqqiseera. Humna du'aa kanarraa cabseera. Aangoo hamaa kanarraa cabseera. Yesuus Kiristoos kan du'aa ta'u humni hamaan irraa. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos kan du'aa ta'u maqaa Yesuusiin humni hamaan irraa. Mara dialabash. Ukkubi keessa isaaniin taa'in, gaddi keessa isaaniin taa'in, waraansi keessa isaaniin taa'in maqaa Yesuusiitiin. Battala kanaa jalqabanii nagaa ta'an, sammuun isaanii hiikamaa ta'u, jireenyi isaanii fayyaa guutuu haa ta'u. Yesuus nagaa guutuu irratti ajajjeera maqaa Yesuusiitiin. Mara badanama. Shola badiyaabas. Ribaasoo. Haleluuyaa. Galanni siiba ta'u. Samiin waaqarraa nurratti banamu. Ayyaana kee waaqarraa nu baay'isi. Nu keessa jiraadhu. Sagalee kee nutti dubbadhu. Sagalee keetiin seenaa keenya jijjiiri yaa Waaqayyo si kadhadheera. Gara yaada kee, gara fedha keetitti dhufiti. Haleluuyaa, haleluuyaa. Lafa ga'uun qabu hundumaa sagaleen kun cabsee haa ga'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Haa ga'u. Haleluuyaa. Galanni siif haa ta'u. Ulfaadha. Jaalala kee nu raawwadhu. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Waaqni waaqotaa nu gargaara naanis isiniinis tasgabba'aatii sagalee kana dhaggeeffadhaa. Waaqayyo gidduu keenya jira. Yoo hojii hojjechaa jiraattanis, yoo rafaa jiraattanis gidduudhaan hirriba keessan irraa kutaa akka hirribi isin hin qabne fuula keessan dhiqadhaatii yoo hojii fixxan ta'e. Yoo immoo iraftii qabdu ta'e bakka da'oo barbaaddadhaatii sagalee kana baradhaa daraa keessan. Sagaleen kun qoricha jireenya keessan ijaara. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Namoonni bara kana waa'ee mootummaa Waaqayyoo dhaggeeffachuu bara isaanitti jibbaa jiranidha. Namoonni warri kan Waaqayyoo taanu garuu waa'ee mootummaa Waaqayyootti baay'ee iddootti laachuu qabna. Galanni isaaf haa ta'u. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo warra barsiisan sirriitti irraa barachuu qabna. Ana duwwaa osoo hin taane namooti baay'een jiru sababa ta'ee jiru Waaqayyo nuuf kaase galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf
beekumsa waa'ee mootummaa waaqayyoo qabaachuun keessanii baay'ee isiniif iddoo olaanaadha sababa ta'ee jiruu fi hundumti keessan barachuu qabduun isiniin jechuu barbaada. Sagalee waaqayyoo kutaan amma isiniif dubbise mootummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookaan mootummaa ifa isa jedhu jalatti jechuudha. Yesuus mootummaan waaqayyoo yoom akka dhufu warra Fariisotaatiin. Fariisota jechuun baay'ee wayii biyya lafaa kanarratti jechuudha. Bara gooftaan Yesuus Kiristoos ture keessa warroota seera beekanidha sirriitti. Seera beeku haa ta'uyyuu malee beeku itti immoo jiraachuu hin danda'an. Beeku ogummaa garuu hin qaban. Ogummaa jechuun ittiin jiraachuu hin danda'an seera sanaan. Beeku garuu sirriitti hin barsiisu beeku namatti himu ofii isaaniitiin immoo ittiin warra hin jiraanne. Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo baay'ee kanarratti isaan komata. Kanaaf iyyuu nuun immoo beekaa fi itti jiraadhaa jedhe. Kanaan warra Fariisotaa caaluu qabdu nuun jedhe. Malee beekuun gaarii akka inni ta'e nuuf ibsee nu bira darbe nuuf ibsee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Fariisota jechuun warra wangeela sirriitti beekanidha. Garuu itti jiraachuu warra hin dandeenyedha walumaa gala. Fariisota warra beekumsa qaban kana beekumsa wangeelaa jechuudha. Beekumsa wangeelaa warra qaban kanaanitu gaafatame. Maal jedhee gaafatama? Mootummaan waaqayyoo yoom akka dhufu? Yoom dhufa mootummaan waaqayyoodha? Mootummaan waaqayyoo yoom dhufa? Mata duree keessa mootummaa waaqayyoo jettaniis barreeffachuu dandeessu. Sadan waaqa tokkooti sababa ta'ee jiruuf. Mootummaan waaqayyoo yoom dhufa? Yoomi kan inni dhufu mootummaan waaqayyoo jedhaniitu gaafatan. Waa'ee mootummaa waaqayyoodha beekumsa gadi fageenyaan qaban. Garuu mootummaan waaqayyoodha hin dhufa isa jedhu sana sammuu keessaa qabu. Kanaaf hin dhufa mootummaan waaqayyoo kan jedhu sammuu keessaa waan qabaniif qanii inni dhufuum yoo bakka inni dhufu immoo hin beekan. Maalummaa isaas hin beekan. Barumsicha beeku malee. Kana boodatu isa kanatu ibsaaf gooftaan Yesuus Kiristoos. Akkaataan itti immoo ibsee fi warri Fariisotaatiin gaafate mootummaan waaqayyoo milikitaan himameen dhufe. Milikitaan himameen dhufe. Yookaan milikitaan himameen dhufu yookaan immoo hundinuu ilaa as jira yookaas achi jira hin jedhu. Mootummaa waaqayyoo akkasitti himameen dhufu. Kunoo mootummaan waaqayyoo gidduu keessan jira. Tamalkatu. Kunoo mootummaan waaqayyoo eessa jira de gidduu keessan jira. Maal jechuudha? Mundinuu migid darbaati wangeela Maatiyos irra dhaqaatii jecha tokko dhaqaa dubbisa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 31 walii wajjin dubbifan. Walii wajjin dubbifan. Yesuus itti fufee fakkeenya kan biraa tokko isaanitti hime. Mootummaan Waaqaa ija sanaa ficaa namni fuudhee qotiisa isaa keessa facaase fakkaata. Iji isaa sanyii hundumaarra xinnayyoodha. Yommuu guddatu garuu biqilaa hundumaa caalee muka ta'ee simbirroonni dhufanii damee isaanii irratti mannee ijaarratu. Muka hundumaa maal godhee caale. Yesuus ammas mootummaa waaqayyoo irraa citii dubartiin fuutee daakuu safartuu 3 maqtee raaxichichi hunduma isaa bukeessu fakkaata jedhee fakkeenya kan biraa tokkos isaanitti dubbate. Yesuus kana hundumaa fakkeenyaan namoota sanatti dubbate fakkeenya malees waan tokko isaanitti himee hin beeku. Jecha kana irrattan gabaabsee waan baay'ee isinitti dubbadha. Calluma jedhaa ilaalaa. Waa'ee mootummaa waaqayyooti kan ilaalaa jiru. Baay'ee hojii ergamootaa boqonnaa 26 lakkoofsa 18 isiniin dubbisne natti fakkaata. Dukkanaa gara ifaatti aangoo seexanaa jalaas gara waaqayyootti. Dukkanaa gara ifaa jechuun dukkanni kan seexanaati. Ifti kan waaqayyooti. Aangoo seexanaati gara mootummaa waaqayyootti nama akkati fidduuf. Hadeebi'aniif ija isaanii hin bantaa. Anatti amanuudhaanis dhiifamuu cubbuu isaanii argatanii warra qulqullaa'u gidduuttis dhaala isaanii fudhataniif sin ergaa anaan jedhedha Phaawulos. Mootummaa waaqayyoo mootummaa seexanaa inni jedhame kanumaaf kan dukkanaa kan ifaa gara dukkanaa gara ifaatti mootummaa waaqayyoo gara mootummaa seexanaatti. Maanno mootummaa seexanaatti gara mootummaa waaqayyoo dukkanaa gara ifaa jedha iddoo kana keessatti. Dukkanaa gara ifaatti aangoo seexanaa jala ammoo gara waaqayyootti jedheeti kan inni nutti dubbatu. Kanaaf
mootummaan waaqayyoos jira, kan seexanaas jira, kan ifaas jira, kan dukkanaas jira. Biyya lafaa kana immoo eenyutu seerrataa jira siniin jedheera kanaan dura. Amma nan dhufa iddoo kanatti lafa damma dubbachaa jirutti. Seexanaanitu seerratamtee jirti siniin jedheera. Seexanaan seerratamtee jirti. Wangeelli gaafa nutti himu akkasumatti nutti himu. Biyyi kun walumaa gala dukkana uffifatteeti kan isheen jirtu. Dukkana kana keessatti garuu iftinuu ba'ee jira. Dukkana kana keessatti garuu mootummaa waaqayyoo keessa jirra. Maaliif isin gidduu jira mootummaan waaqayyoo. Isin irraa fagoo hin jiru. Namoonni fagootti ilaalu ati garuu keessa jirta, si keessa jira. Ani isin keessa, isin immoo na keessa. Kana jechuun atas teesseetu waaqa keessa jirta, waaqayyo waaqarra taa'eetu si keessa jira jechuudha. Wal keessa jirra. Kanaaf iyyuu iddoo kanatti mootummaan waaqayyoodha jira amma kunoo lafa kanarra sin gidduu. Ganaa milikitaan iddoo biraa dhaayibamee dhufa miti. Maal godhiree mootummicha kana keessatti of eegi akka keessaan baanedha. Ija sanaaf icaatti gaafa bakkeessu mootummaa waaqayyoo isa kanan isinitti dubbadha. Ija sanaaf icaa jechuun baay'ee xinnoodha warri beektan beektu. Shishifiidha. Ija hundumaarra caalaa xiqqaatteeti kan isheen argamtu. Iji boqqolloo jira, iji baaqlaa jira, iji midhaanota gurguddoo kun jira jechuudha. Midhaan gurguddaa baay'ee jira, iji isaa jira. Iji sanaaf icaa garuu isaan kanarra kan caaltu baay'ee xinnoodha. Gaafa facaafamu iji baaqlaas, iji boqqolloos, iji kan biraan tokkos jechuudha. Warroonni iji isaanii gurguddaa, dameen isaanis muki isaaniis xixinnoodha. Iji sanaaf caaseen sun garuu xinnoodha ija namaatti badaan mul'attu gaafa caatu muka hundumaarra caalteeti kan isheen argamtu. Maal jechuudha kun? Har'a xinnoodha gaafa lafa buutu garuu muka hundumaa caalteedha wangeelli. Maal jechuudha kun? Isinii galeeraa jechi kun moo calluma jettanii difiniisaa fudhattan. Jalqaba irratti isinitti dubbadheera wangeela Luqaas boqonnaa 17:21 gubbaa irratti isin gidduu jira. Iddoo kanatti immoo akka ija sanaaf caate amma kana fakkaatte ammatti agarsiise bor kun gaafa faca'u guddatee ija guddaa ta'a. Kana gaafa dubbatu gooftaan Yesuus Kiristoos fakkeenyaa nuti isaan barsiisa. Ija sanaaf caa fakkeenyatti kenne. Fakkeenya malee waan dubbate keessa waan tokko dubbatee hin beeku. Waa'ee fakkeenyaan isinitti dubbadha. Ammayyuu lafa ga'aa jiru main pointii koo biraan geenya ammayyuu sirriitti na dhaggeeffadha. Fakkeenyaan kan inni dubbachuun isaan barbaachisee fi namoota baay'eetu dubbiin kun hin galuuf hin hubatan. Kanaafitu fakkeenyaan isaanitti dubbata, fakkeenya malee isaanitti dubbatee hin beeku. Fakkeenyi waan tokko ibsuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyi tokkoon isinitti dubbadhame kanuma keessa. Namoota diraamaa hojjetan beektu. Waa'ee maraatuufaa ta'anii, waa'ee machooftuufaa ta'anii hojjetu. Waa'ee machooftu eenyurraa barta yoo kanaan duran beektu ta'ee warra diraamaa isaa hojjetan irraa barta. Akkaataa machooftuun godhattu jechuudha. Yoo machooftuun beektu ta'e. Waa'ee maraatu yoo maraatu takkaan agarre hin beektu ta'ee diraamaa isaa yoo hojjetan maraatuun kanaa egaa itti tilmaamatti laatta. Yoo teessanii fudhattanii nama maraatetti inni nama fayyaa gaafa akkama maraatetti hojjetu nama maraatu isinitti fakkaata garuu maraatu miti. Yeroo diraamaa hojjetu namni machaa'e dhuguma machaa'aa fakkaata garuu machaa'aa miti. Maal godhare fakkeenya yookaan hin fakkeesse yookaan taatota yookaan immoo diraamaa isaa hojjete jechuudha. Namicha sanaa utuu maraatuudha jettanii hin dandeessan. Utuu fayyaadhattan hin dandeessan. Garuu persentii 100% wayi namni sun fayyaadha. 15 faan immoo maraatuudha jettanii tilmaamatti kennuu dandeessu. Maaliin maraatuudha jettanii isa keessisaa fayyaadha. Isa keessaatu immoo caala bakkee isaatu maraatu. Argaa jira. Kanaaf jira jechuudha. Kanaaf persentii 15 yoo kennineef hin ga'a. Maraatuu guutuu miti. Fayyaa guutuus immoo jechuun hin dandeessan sababni isaa maraatuu ta'ee jira sababa ta'ee jiru guyyaa tokko yookaan guyyaa lamaaf gaafa diraamaa hojjetu. Hin fakkaata. Fakkeenya jechuun isin iyyuu beektu waan tokkotu ittiin ibsu wanta sana. Fakkeenyi immoo wanta sanarraa garaagara miti. Wanta isin ibsachuu barbaaddan sanarraa baay'ee fagoo miti fakkeenya.
Barsiisaan gaafa fakkeenyaan barsiisu kana fakkaata wantichi garuu sana miti. Kanaaf mootummaa Waaqayyoo ija sanaaf icaa fakkaata. Iji sana icaa baay'ee xinnoodha. Asuma keessa waatti isinii dabala. Biyya lafaa kana keessatti yeroo darbees dubbadheera yoon ta'e na of kalchitu. Gammachuu xinnoo qabna. Nagaa xinnoo qabna. Garuu nagaan keenya raafaadhaa inni kanumatti iyyuu. Aragalfii xinnoo qabna. Aragalfiin keenya raafaadhaa inni kanuma keessatti immoo maaliifii nutti minyoofti. Daangeffamaadha wanti biyya lafaa kanarraa isinii galaa jira wanti dubbachaa jiru beekaan kukkutee dubbachaa jira. Wanti biyya lafaa kanarraa jiru maaliidhaan jedhu daangeffamaadha. Wanti aduu gadi hundi isaa daangaa qaba. Gammachuun daangaa qaba. Boqonnaan daangaa qaba. Nagaan keenya daangaa qaba lafa kanarratti. Maaliif daangaa qaba naan jechuu dandeessu? Amma yoo nagaa qabaattee boqonnaa argattee asiichi galagaltee immoo waatu si waraana nagaa immoo dhabde jechuudha. Daangaa qaba jechuun itti fufaa miti jechuudha gara bira. Biyya lafaa kanatti miti kan inni itti fufu. Ganaa waaqa irratti kan inni guddatee dagaagee daangaa dhabu. Ija sanaaf icaan inni jedhee fi gammachuu xinnoo ati iddoo kanarratti gammaddu bor isa kanatu guddata jechuudha. Bakka amma deebiinsaa sirriitti isinii galeera. Amma kana naanna'eef deebii maqaa isinitti himuu barbaadeetan. Boqonnaa xinnoon si keessa jirtu erga gaafa gooftaa fudhatteeti. Gammachuu xinnoon si keessa jirtu bara galfiin si keessa jirtu gaafa gooftaa fudhattee jirtu. Ifi si keessatti baatee jirtu kun akka ija sanaaf icaatti ilaalamti. Gooftaan Yesuus Kiristoos isin keessa jira yookaan isin gidduu jira. Lafa Yesuus jiru nagaatu jira, lafa Yesuus jiru boqonnaatu jira. Mootummaan Waaqayyoo immoo mootummaa nagaati, mootummaa boqonnaati. Boqonnaa keessa guutee nagaa keessa guutee jira. Erga ta'ee mootummaa Waaqayyoo keessa jirra jechuudha kaa Yesuus mana keenya galee nagaa nu ta'eera waan ta'eef. Nagaa qaba. Nagaan qabnu kun nagaa daangeffamtuudha isiniin jedheera itti fufaa miti guddaa isin jedhamu. Xinnoo amma ija sanaaf icaata akka wangeelii nutti himutti. Bor kan daangaa dhabnetti ce'uuf jirra. Hin qabne. Gammachuu daangaa hin qabnetti ce'uuf jirta. Nagaa daangaa hin qabnetti ce'uuf jirta. Fayyina daangaa hin qabnetti ce'uuf jirta. Iddoo kanatti garuu qabda garuu inaadda amma ija sanaaf icaati ija namaatti mul'attu. Warri mootummaa Waaqayyoo keessa teessanii gammachuu mana isaa keessaa qammastan. Nagaa mana isaa keessaa aragalfii mana isaa keessaa warri qammastanii. Boris kan kana caalitti dabartu sababa ta'ee jiruuf abdii keessan hin kutatina. Dhuguman jedhee arra qammastaniitu miti uffeettanii kiraaniyaa shoola badana magayyaa soprooniyaa sandara nama kilaa badana bash. Har'a qammastan miti nagaa. Har'a qammastan miti boqonnaa mana Waaqaa keessa jiru. Aragalfii mana isaa keessa jiru har'a qammastan miti. Bor kan kana caalutti ce'uuf jirtuuti gammadaa. Fuula isaa duraa hin dhibaminaa mootummaa isaa keessaas hin bayinaa. Isin gidduu jira mootummaa Waaqayyoodha. Waa'ee mootummaa Waaqayyoodhaa nu gidduu jiru ija sanaaf icaatti qabee fakkeessu nagaan isheen irra jirtu xinnoodha. Gammachuun isheen irra jirtu xinnoodha. Aragalfiin isheen irra jirtu xinnoodha. Boqonnaan isheen irra jirtu xinnoodha. Bor garuu daangaa dhaba jechuudha gammachuun kee kun. Akkuma mootummaa seexanaa keessatti rakkinni qoromsi jiru qoromsi kun qoromsa xinnoodha. Biyya lafaa kanarratti gooftaa Yesuusii jennee biyyi lafaa nu qorti. Warri mootummaa seexanaa keessa jiran hin qoramu, hin lolamu, halkan hirriba malee bulu. Isheen kun isaaniif iyyuu amma ija sanaaf icaati guddaa miti. Borii iyya kan kanarra caalu, gadda kan kanarra caalu, boo'icha kan kanarra caalutti ce'uuf jiru isaanis. Lafa kana jala jechuun lafa kana garas. Iddoo dhiphinaatti isaanii qophaa'e nu immoo samii kana garas isaaniif lafa kana garas.
iddoo adda addaati waan ta'eef iddoo lafa jalaati. Boolli lafa jalaa banameedha sagalee Waaqayyo mul'ata keessatti. Iddoo lafa jalaa urjiin tokko gaafa gadi bu'u kana booda boolli achi keessa jiru hin banamedha. Isaaniif lafa kana jalatti boolla wayiitu jira isaaniif qophaa'ee banamee jira isaaniif banama. Isaan amma iddoo sana dhaqu. Iddoon sun immoo iddoo sana lafa kanarraa caaluudha. Ija sanaaf caatti fakkeeffamtiif isaaniif iyyuu qoromsasi. Boo'ichasi gaddasi warra jal'ootaaf. Inseesaan al tokko boo'anii ija sanaaf caatti fakkeeffamti. Kan kanarra caalu akka muka guddaa daangaa kan hin qabne jechuudha kana biraa. Lafa jala jiraaf isaanii boo'ichi gadheen gaddi gadheen. Anaaf isinii fi innarra maja sanaaf caaga'u. Gammachuun akkasii nagaan akkasii boqonnaan isheen xixinnoon kun amma nutu baay'eedhaan na Waaqayyo garuu akka sanaaf caatti nuuf ilaala. Gaafa Kiristoosiin qabnu kana keessi keenya hin boqota. Raaniyaa shola bada namash. Raaniyaa sorra bagaayas. Dhuguma isinitti hima. Gaafa gara Kiristoos annu nagaa keenyatu irraa baata. Keessa keenyatu boqota. Isuma kanatti iyyuu irraa baadha enneetu dhaadannan. Borkan kanarra caalutti ce'uuf jirra. Gammachuu kanarra caalu, nagaa kanarra caalu, boqonnaa kanarra caalu, aragalfii kanarra caalutti ce'uuf jirra jechuudha. Kan daangaa hin qabne, tilmaama kan hin qabne, wassanuu kan hin dandeenye, kan mana jettee tilmaamatti laachuu hin dandeessu nagaa sanatti, boqonnaa sanatti, aragalfii sanatti. Isa kanattitu ce'uuf jenna. Asii garuu amma sanaa bicaati gidduu keenya jira nu keessa jira mootummichi. Ganaa mootummaa Waaqayyo iddoo biraadhaan dhufa miti. Nu keessa jira, nu gidduu jira. Beenna nuyi mootummichi Yesuusuma. Nu isa keessa jirra Yesuus nagaadha saaba ta'ee jiruu fi borkan kanarra caalutti ce'uuf jirra jechuudha. Nagaa kanarra caalutti boqonnaa kanarra caalutti gara mootummaa Waaqayyootti ce'uuf jirra. Maddii amma fakkeenyaaf waan tokkoon isinitti dubbadha. Lafi nagaan maddu gubbaadha burqaansaa. Lafi gammachuun maddu, lafi boqonnaan maddu, lafi firiidemiin maddu, lafi aragalfiin maddu achiidha. As immoo caafii isaatu nuga. Amma madda isaa bira deemuuf jirra jechuudha madda nagaa kana bira. Madda boqonnaa bira arga deemte immoo hin baay'ata hin dabala. Akkuma aduutti sixxani yookaan ifatti sixxanitu jireenya keessanitti ho'i dhaga'ama. Sammuun keessan baay'eefaa iniftu jireenyi keessanillee akkuma itti sixxan. Gaafa irraa sixxan immoo dukkanooftu ho'i isaa isinitti hin dhaga'amu. Gaafa itti sixxan immoo maal taatu jireenyi keessan baay'eefa. Mitiiree ifuma kanayyuu. Inni kan Waaqayyoollee kanuma. Ammarraa sixxanii ennaan ifti keessan keessa jiru xinnoodha. Jireenyi keessan badaa inifu hin argamu badaa. Sammuun keessan illee badaa firii miti. Gaafatti sixxan garuu gammachuun keessan ifti keessan irraa ta'a. Jireenya keessan baay'eetu argama. Hammumarraa siquuf hammumatti siquudha namni kan inni ga'u. Kanaaf nu immoo itti siquuf jirra. Aduu kana garasitti nuuf akeekamee jira saaba ta'ee jiruu fi itti siquuf jirra. Yeroo sana gammachuun isheen har'a lafarratti qabnu kuni bor gaafa bira dhannu hammam akka isheen taate isiniyyuu tilmaamatti kennuu dandeessu. Daangaa akka inni hin qabu. Boqonnaan aragalfiin gaafa Waaqayyo waaqessu nuyi qabniif bilisummaa nuyi qabnu kuni gaafa cidhannu daangaa hin qabu. Gammachuu guddaa ta'a bilisummaa guddaa ta'a tilmaamatti laattan akkuma sanaa bicaa yeroo sin amma laaltan xinnoodha gaafa faca'ee jedhu immoo muka guddaa ta'a jedha. Muka hundumaarra caalu nagaa caalutti seenaa jirtaati. Boqonnaa caalu qabbana caalu ganaadha garuutti deemta. Kunis immoo maan gaafa facaatu. Facaatu gaafa jedhu maal jechuu barbaadeeti. Namni du'a foonitti gaafa du'u immoo jireenyatti darba. Jireenya aduu kanaa garasitti foonitti du'uun jira. Waan wangeelli keenya nuu kaa'e. Aduu kanaa gaditti hin duuta. Gaafa duutee jettu aduu kana garas dhatta. Aduu kana garas immoo ifa guddaatu jira. Nagaa guddaatu jira. Kanaaf ija gaattiraa ija sanaa bicaa gaafa kaasu lafatti gaafa gadi facaatu hin biqilti. Gaafa biqiltee jettu immoo muka caaltee argamti. Utuun du'in utuu aduu kana garas hin ta'ini akka jagaattira akka ija muka gurguddaan taatu yookaan gammachuu irraa afaa isa jedhamu sanatti hin galtu.
dura duuta. Kana boodatti ceeta. Kanaaf biqilaan tokko gaafa faca'u hin du'a, hin tortora. Kana boodatu biqila. Gaafa biqilee jedhu muka ta'a. Iji sanaa facaasuun. Utuun faca'in garuu iji isaati xinnoodhuma. Kanaaf dura faca'an duratu duuna foon kanatti. Eenyummaa keenyatti dura du'u. Kana booda aduu gara sitti dabarraa akkuma macaafni keenya amma nutti dubbatu iji sanaa facaa gaafa faca'ee jedhu muka hundumaa caala gaafa jedhu. Gaafa lafatti gadi maal taanee jennu borii hundumaarra caallee argamna jechuudha. Gammachuun keenya hin caala, nagaan keenya hin caala, hiikamni hin caala, aragalfiin hin caala, boqonnaan hin caala jechuudha. Kan kana godhu immoo Waaqayyo abbaa keenya. Sagaleen Waaqayyoo akkuma kanatti nutti dubbata. Kanaaf iyyuu obboloota koo iddoo biraatti neenyu ammayyuu Waaqayyo namoota gara mootummaa isaatitti waamaa jira. Kottaa gara mootummaa Waaqayyoodha ammayyuu warri dukkana keessa jirtan. Sagalee kana warri isin bira ga'e waaqeffataa keessaas musliima keessaas biyyoota alaa biyyoota garaagaraa jiraattan warri jirtan biyya Itoophiyaa keessallee namoonni jirtan. Sagaleen kun iddoo isinitti dhaga'amu hundumaatti kottaa mootummaa Waaqayyoo keessa nagaatu jira. Kottaa qammasaa nagaa kana, kottaa qammasaa gammachuu kana, aragalfii kana, hiikama kana, bilisummaa kana kottaa qammasaa. Xinnoodha isheen kun egaa qammastanii gaafa laaltan immoo isin iyyuu beektu waan borta'u. Isheen kun xinnoodha. Kan kanarra caalutti immoo ce'uuf jirra. Nagaa kana caalutti ce'uuf jirra. Amma garuu kottaa gara yaada Waaqayyoo gara mootummaa Waaqayyoo. Mootummaa Waaqayyoo keessa gaddin jiru akkasa kan seexanaa. Kan seexanaa isinitti meeraan. Bilisummaan qabdu yeroo hundumaa gadda boo'ichaa gadimmoo isin dhiiftu qolloftee si qabdi sababa ta'ee jiruuf. Waaqayyoo garuu bilisummaatu jira. Kanaaf filannoon keessan mootummaa Waaqaa isiniif ta'u warri dukkana keessa jirtan. Warri ifa keessa immoo dhuftanii jirtanii filannoo keessa warri godhattanii jirtan immoo hamma isa taanutti ceetanitti kana keessatti of eegaa tuffattanii keessaan deeminaati. Maalis hin ta'inaatiin gunguminaati gara isa caalutti ce'uuf jirtu sababa ta'ee jiruu fi hamma sitti obsaan mootummaa Waaqayyoo keessatti of eegaa yaada Waaqayyoo keessatti of eegaa isa caalutti darbuuf jirtu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo kana fakkaata ibsa isaa gaafan isinii kennu mata duree kana irratti waan baay'ee isaa akkasiin keessaa hubatta dhabbii guutuun qaba. Amma kallattii dhumaanii gara mootummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maal fakkaata kan jedhutti qabxii tokko irraa dubbadheetan yeroo biraa bal'inaan walii wajjin ilaalu. Maal fakkaata isa jedhuu fi wangeela Yohaannis boqonnaa 10:36 booda dubbisa kutaa kan. Maal fakkaata isa jedhuu fi mootummaa ifaati. Isa kana torbeen irratti dubbadha gadi fageessa. Irra garuu laafiliin isinitti dubbadha. Mootummaa ifaati. Shakkaatoo beekaatiya. Har'a ifa keessa jirran. Ifi kun immoo ifa amma sanaaf icaati. Bor ifa guddaa daangaan qabnetti ce'uuf jirra. Ifi kun ifa akkamiitiin jedhe ifa xinnoo amma sanaaf icaati. Ifa mootummaan Waaqayyoo mootummaa ifaati. Amma ifa kanatu gara biyya lafaa ishee dukkanooftu kanaatti gad dhufe. Ifti kun immoo gaafa dhufu calluma jedhee dhufe osoo hin taane namoota baay'ee dhaabitu ibse. Namoonni baay'een garuu hojii isaanii samaarraa kan ka'ee ifa irra dukkana filatan jedha. Baay'een dukkana filatee dukkana keessa jira ammayyuu warri gara ifaa dhufanis jiru. Ifichi kunoo kana fakkaata. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan haa eebbifamu. Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 4 lakkoofsa 9 akkasuma boqonnaa 5 lakkoofsa 3 gaannuu ta'eera waanni
yeroo jalqabaatiif gara mootummaa Waaqayyoo dhuftan dukkana keessa kan turtanii amma immoo tarii waa'een Kiristoos isinii galee namnis immoo isinitti masakkare